Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Raahel akkam jirtu nagaa keessanii ana nagaa koodhaa galata waaqayyoof galanni haa ta'u ana nagaa koodhaa isinis nagaa akka fayyaa taatan abdii guddaan qaba akkam jirtu nagaa keessanii ana warra nan beekneef immoo maqaan koo Maartiin jedhama. Egaa mana Raahelitti dhufuun kooti keessumminaatiin dhufee biyya ormaarraa gara biyya kootti galeen jira Oromiyaan jira Arsii Asallaa keessa jechuudha. Kanaafi obboleewwan koo gara mana Raahel maal gochaa dhufte Maartiin jechuun dandeessanii sababiin ani dhufeefis gara fuulduraatti viidiyoo dhaggeeffattanii daawwattanii laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin fayyada waan isin fayyaduun qabadhee dhufe jechuudha. Akkasuma obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kan hedduu ishii jaaladhu hedduu ishii kabaju kan biyya ormaa keessatti waliif hamilee taanee wal jajjabeessinee har'a iddoo kana geenye itti anis chaanaala koo guddifadhee as gahedha. Kanaaf hundumti keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa warri immoo maatii koo hin taane warri nan beekne maartichi hojjetanii sarchi gootanii maatii naa ta'uu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Warri biyya keessa jirtanis kan biyya alaa keessa jirtanis jechuudha. Maybe waan tokko wal barsiisuudhaan walirraa waan tokko sheer gochuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo hundumti keessanuu kan biyya keessaas kan biyya alaas baga nagaanaaf taatan isiniin jechuun barbaada. Har'a ka Itoophiyaarraa gara biyya Beeruutitti imalaan jira. Kanaaf imalli kootillee kunoo ammaa jechuudha. Akkattaan deemaa jirus na laaluu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf obboleettii koo kabajamtuu jaalatamtuu Raahelii gammachuu ishee ibsachuu gara ishee dhufeera. Maaliif yeroo rakkina keenya yeroo rakkannutti yeroo mana madaamii keessa teenyee viidiyoo dalaguun nutti mijachuu didetti wal gargaarree har'a ani immoo biyya Oromaa keessaa bahee mana madaamiitii bahee maatii kootti dabalamee maatii koo waliin viidiyoo dalagee warroota achi jiran warroota achitti rakkachaa jiraniif gargaaruu nan danda'a dirqama kootiilleedha jechuudha. Maaliif yeroo tokko immoo haalli namaaf hin mijatu garuu yaanni jira keessa koo jechuudha. Raaheliyyeetiyyaa guyyaa ati gammaddeef guyyaa ati gammachuu kee argatte sanatti dafee dhufuu kootiif hedduun itti gadda jechuudha. Kanaaf haalli mijachuu dhabuurraan kan ta'e jechuudha. Kanaaf amma yeroo gabaabaa keessatti biyya galeellee waan tokko sirreeffachuutti hin bade akkasumas immoo anillee obsa dhabaan jira jechuudha. Maaliif yuutuubararraa obsa godhachuu hin danda'u hanga wanti tokko sirraa ittiin obsaa jira malee namni tokko waan tokko yonnaa dalagu waan hojjetu san itti karoorsee maal akka hojjechuu barbaadu itti xiinxalee hojjeta jechuudha. Waan hunda sirreessee bootaa godhateeti miti sababa saniif anillee hanga bootaa tokko godhee fakkeenyaaf Itoophiyaarraa galanii yuutuubii wantoota tokko kan sitingiin tokko maybe waasaaptiin ni jijjiirama yeroo tokko beektaa nama didamte sababa saniif isaan jijjiiruudhaan lookeeshinii biyya achiitii fi kanasii walitti kontaaktaa ta'een beeku waan tokko hin jira garuu sirreeffachuudha irratti jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo hundumti keessanuu biyya galuudhaaf dursa chaanaala keessan sirriitti guddifadhaa achiin immoo sitingoota isaa keessa jiran wanti inni ulaagaaleen isinirraa barbaachisu guutati saniin booda biyya galtanii hojjechuu ni dandeessan. Tokkoffaa namoonni moonii ta'anii gara biyyaa galanii maaliif badanii jettanii silaa faayidaan qabu hunduu moonii ta'ee galee biyya galee humaa hojjechaa hin jiru irratti hojjechaa hin jiru badee jira onlaayinii irra hin jiran jettanii yaadaa jirtu. Isa yaaddanii duubatti hin jedhina. Isaan yookaan immoo namni tokko waan biyya ormaa keessa jiru sa'aatii ittiin dabarfachuudhaaf yookaan chaanaala sana hojjechuu danda'a. Achi yoo galee yookaan immoo waayifaan isa diduu danda'a. Yookaan immoo osoo waayifaa hin bitatiin gara biyyaa galee waayifaa bitachuudhaaf gatiin guddaadha waan ta'eef isa san baasee guuttachuudhaaf hedduus ulfaata jechuudha. Nuti achi teenyee yennaa yaannu waan xiqqaa nutti fakkaata jechuudha. Waan xiqqaa waan guddaa waan hojjechuu dandeenyu nutti fakkaata. Garuu immoo achi teenyee waan tokko sirreeffannee hedduu namatti tola. Galata waaqayyoo anillee waan hunda sirreesseen achi dhufee waayifaas ta'ee waan tokko jechuudha. Kanaaf wanti nama dhibu tokko illee hin jiru biyya galanii jechuudha. Tokkoffaa achitti qophooftee dhufte taana asitti chaanaalli si dhibu tokko hin jiru jechuudha. Dabalataan immoo namoonni chaanaalli keenya gatii nu kafalaa hin jiru mallaqa viidiyoon hojjannaa viidiyoo ajaa'ibaa hojjannaa uumaa irratti nu kafalaa hin jiru namni nuuf daawwachaa hin jiru viidiyoon koo agasii maaliin akkasi kan jechaa irra baay'ee jira. Sababa saniif
akkas jettee duubatti hin deebiini irratti dalaguu irratti hojjechuu kee immoo duubatti hin deebisin irratti hojjedhu. Jabaadhaa isin jira warri ganaarlee jalqabdanii wanni jechaa jirtanis jechuudha. Inni tokkoffaa xiinxalliin keessan yookaan immoo yuutuubarri keessan faayidaa inni qabu gaafa isin achitti hojjettanii sa'aatii isinitti toletti seeraan milkeessitanii achii galtan asitti immoo itti hojjechuu hin dandeecha. Guyyaa barbaaddetti sa'aatii barbaaddetti maaliif guyyaatti viidiyoon gallakkisne maaliif torbeedhaan viidiyoon hin dhufne jenna garuu kan naan jettanis jirtu garuu maybe chaanaalli tokko monetaayizii enga ta'een booda eega wanni hunduu sirraa'een booda sa'aatii barbaadetti seentee hojjechuun mirga qabda jechuudha. Inni tokkoffaa waan hunduu sii guute jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo obsa godhadhaatii sirriitti jabaadhaa hojjedhaa keessattuu ijoolleen ganaarree faartan nurraa fakkeenya fudhachuu barbaaddu waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf chaanala keessan akka qabeenya guddaatti ilaaluudhaan sirriitti kunuunsa ta'uu galaa isiniin jedha. Maaliif kan gales yaada mataa isaatiif jijjiiree yookaan yuutuubii sana hojjechuu dhabuu danda'a yookaan neetworkii ta'uu danda'a yookaan immoo hojii biraa eegalee hojii sanii caalchifachuu danda'a. Maaliif yookaan immoo namni har'a viidiyoo hojjettee fi doolaara sii kafaluu dhabuu danda'a. Maaliif guyyaa inni itti sii kafalutu jira yookaan immoo guyyaatti inni sii milkeessutu jira. Maaliif namni tokko hojii tokko yookaan maasaa tokko facaasee qotee facaasee barana yoon arganne eegere isin argadhu jedhee yookaan dhiisu ta'e akkasumatti hafa yookaan immoo iyyummaa sana yookaan immoo duwwuma taa'ee jechuudha. Namni sun inni iyyummaa ta'e jechuudha. Itti deddeebi'ee kan hojjetu yoo ta'e immoo kan barana dhabisan ixifii argachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf chaanaalli keenya illee faayidaa hin qabu jennee viidiyoo 20 irratti gallakkisee waan baay'een dalagee namni naan laalu wanta akkasiiti jettanii wanni jedhanaa isin jira. Gadi duubatti hin deebiina. Jabaadhaa hojjedhaa. Raahel illee wanti ani si godhu keessaa sirriitti irratti dalagii viidiyoo namaa hin tuqini. Viidiyoo garaagaraa viidiyoo namaa ofirratti hin caansisinaa. Maaliif mana madama keessatti homaa wanni jechaa hin jiru viidiyoo gallakkisaa hin jiru viidiyoo hojjechuun natti mijatu jettee viidiyoo namaa hin dalagini viidiyoo namaa waraabini sheeriin godhini. Maaliif guyyaa inni itti nama jalaa yookaan immoo chaanala keessa jalaa kuffisuu yookaan immoo chaanala keessa jalaa ga'uu hin beektu waan ta'eef isarraa of eeggannoo guddaa godhaa. Namoota hedduutu bu'aa jira. Namoota hedduu jalaa akkasitti duubatti deebi'aa jira. Kanaaf sa'aatii sitti toletti maaliif torbeessan ta'an yookaan nama gaafii wal gaafachuudhaan hiriyoota wal gaafiiwwan sheerii walii godhuudhaan wal jajjabeessaa viidiyoo walii dalagaa walii daawwachaa leevii seenaa viidiyoo walii taphachiisaa achi guddattanii baatanii biyya keessanitti wanta xiqqoo isin kaasa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa ani gangalee viidiyoo 2 moo 3 dalagee isarratti maaliif akka yaalitti ta'e ture. Garuu immoo isarratti dhugaa dubbachuudhaaf waan ajaa'ibaa irratti argee jechuudha. Maaliif achi hojjedhuu fi kan asitti hojjedhu garaagarummaa qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf hedduu namatti tola itti qophooftee hojjette taanaan biyya kee keessatti sirriitti guddatta. Kanaaf hangi waan tokko sirreeffattutti baduutu jira torbee taa'utu jira waan akkasiitu jira. Garuu immoo obsa godhattee chaanala keetirraa baduun dirqama hin ta'u jechuudha. Han biyya keessa jirtanis adaraa keessan galtaniin taa'ina hojjedhaa. Wanti hojjetamne hin jiru kan inni hin jira jedhee illee yaadu wanni hin jedhu. Maaliif waan baay'eetu jira dalaguudhaaf jechuudha gabbaane yeroo gannaatii yeroo bonaas illee yoo ta'e viidiyoo xiqqoo viidiyoo nama gammachiisu hojjechuun namatti hin ulfaatu. Tokkoffaa immoo yoo namni yookaan immoo achi akkuma galetti waan tokko dafee viidiyoo hojjechuudha waan tokko kan maatiidhaan yookaan hiriyaadhaan obboleewwaniin wal barsiisuu dhabuu danda'a. Maaliif waan sirraa'utu jira. Anaa fakkeenyaaf waayifaa yeroon bitu jechuudha. Achi bitadhee akkan dhufeen biyya keessatti waan waggaa tokkoon caansisa jedheen ture kan waggaa tokkoffatti fayyadamu. Maaliif osoo waan waggaa tokko odoo isitti hin guutin hanji'a tokkoon laala jedheen hanji'a tokkotti mokkola jechuudha. Maaliif wanti kun hin dalagaa hin hojjeta yaaliidhaaf jechuudha. Hanji'a tokko inni godhe taa'anii waan an godheef sirriitti hojjeta jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Maaliif yaaliin koo baay'ee na gammachiise jechuudha. Booda waggaa tokko itti gadi feesisee neetworkii hin hojjenne yoo ta'e yookaan birriin ani baasisuun natti ulfaachuu danda'a. Faayidaa hin qabu jedhee yookaan ofitti aaruun danda'a waan ta'eef
dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko yaalii godhuun yaalii goote yaaliirraan waan tokko isteeppiidhaan guddachaa waan tokko dalagaa deemte viidiyoo waraabuu fi viidiyoo ediitii gochuudhaaf yeroo tokko miti kan dalaguu dandeessu jechuudha. Dhugaa suutaan darajaadhaan muddamaan osoo hin taane chaanaalillee muddamaan osoo hin taane waan isa barbaachisu tokkodhaan suutaan kan guddatu jechuudha. Kanaafuu immoo obsa walii godhachuudhaan wal obsaatuma ani viidiyoon dalagne ani akkasiin goone osoo hin taane asii qulqullina viidiyoo chaanala kee kan eegdu yoo ta'e bakka guddaa hin geessaa isin jechuun jaaladha. Hundi keessanuu sirriitti hojjedhaa moonii ta'aa achi waan sirraa'uu danda'u sirreeffadhaa galaa biyyatti immoo ni dalagdu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan inni ija dhugaa yuutuubii moonii itti taataniin booda dhufeen jira. እና ኢፈመና ጎዳ ነማቱና ያማ ጅራ ገራ ሆጂ deemuudhaaf han ta'aa jira jechuudha. Kanaaf jabaadha isinin jedha monetaayiz ta'a piiniin akkasini deebu achumatti sirriitti hojjedha doolaara super chaatiitti guutaa namni kan sinii guutu soo dhabame maallaqessa keessaniitti guuttadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin eeginaa nama viidiyoo immoo dalagee san irratti hojjedhee doolaara yoo naa kafachiisuu danda'e hin eegin yeroo kee hin gubin akkuma moonii taateen doolaara keetti guuttadhuuti. Piiniin kee akkasii deebu taasisin jechuu barbaada. Innaa akkasa isinin jedha buleewwan koo jajjabaadha ulfaadha galatoomaa isinin jaaladha I love you hunda keessanuu isin gargaaruu nan danda'a yeroonis soodhaan isinin jedha turtii gaarii.